Jirra jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammishootu warra nan beekneef ani lammiidha. Lammishootu birraati har'a viidiyoo bareedu tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Innis maal jettanii akkamittiin akka YouTube channelii keenya monetize gochisiisnu yookiin immoo akkamittiin akka YouTubein keenya birrii hojjetu akka gochisiisnu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Sana dura garuu YouTubein keenya yookiin immoo viidiyoo nuti YouTube irratti gadhiisne akka inni birrii hojjetuuf ulaagaa nuti keessa darbuu qabnutu jira yookiin immoo ulaagaa nuti guutuu qabnutu jira. Kana jechuun minimum requirement jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti waa'ee monetization haasawuun dura monetization itti darbuuf jalqaba ulaagaa akkam akkamii akka guutuu qabnu isiniif dhiyeessachuudha. Erga ulaagaa sana isinitti hime yookiin immoo erga ulaagaa YouTubein nurraa barbaadu kana guunne akkamittiin akka YouTube channelii tokko monetize gochisiisnu qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanaatti na hordofaa affeeraa kiyya. Suur-sagalee kana hojjechuuf wanti akka kaasee guyyaa har'aa guyyaa gammachuu kootii ture jechuunis guyyaan kun guyyaa YouTubein kiyyaa yookiin immoo lammii YouTubein ittiin monetize naaf ta'edha. Kanaaf anis muuxannoo achirraan argadhee isiniif hiruu waan barbaadeef suur-sagalee kana hojjechuuf dirqama jechuudha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee namoonni ulaagaa barbaachisu guutuu dhabuurraa kan ka'e akkasumas erga ulaagaa guutanii waan barbaachisu seeraan guutuu dhabuurraa kan ka'e yookiin immoo unka YouTubein nu guuchisu seeraan guutuu dhabuurraa kan ka'e YouTubein isaanii yookiin immoo channeliin isaanii monetize osoo hin ta'in yeroo hafutu jira. Egaa namni tokko erga YouTube banate viidiyoo irratti gadhiisuu qaba yookiin immoo suur-sagalee irratti gadhiisuu qaba. Viidiyoo inni gadhiisu yookiin immoo viidiyoo nuti gadhiisnu kun immoo ulaagaa YouTubein kaa'e waliin wal dhiituu hin qabu. Viidiyoo erga gadhiisne immoo viidiyoo keenya irraa galii argachuuf monetize yookiin immoo YouTube partner programii ta'uun dirqama jechuudha. YouTube monetize goonee galii irraa argachuuf jalqaba garuu ulaagaalee nuti guutuu qabnutu jira. Kanaafuu ulaagaa YouTubein nu gaafatu guutuun dirqamadha jechuudha. Erga ulaagaa barbaachisu guunne immoo monetizationiif apply gochuu qabna. Yeroo YouTubein keenya minimum requirement guutuu YouTubein suni akka qarshii hojjetuuf yookiin immoo akka monetize ta'uuf foormii yookiin immoo unka guunnutu jira. Kanaaf viidiyoo kana keessatti ulaagaalee YouTubeii tokko monetize goonee qarshii irraa argachuuf guutuu qabnu akkasumas erga ulaagaalee kana guunne akkamiin akka monetize goonuu qabadhee dhiyaadheera jechuudha. Mee jalqaba irratti YouTube channelii tokko monetize gochuuf ulaagaalee nuti guutuu qabnu yookiin immoo minimum requirement nuti guutuu qabnu haa ilaallu. Ulaagaa yookiin minimum requirement YouTube channelii tokko monetize gochuuf nu barbaachisu keessaa inni jalqabaa subscriberii nama 1,000 yookiin immoo 1K subscriberii yookiin immoo maamila 1,000 argachuun dirqamadha. Itti aansee ji'oota 12 darban keessatti sa'aatii ilaalcha yookiin immoo watch hourii sa'aatii 4,000 ol qabaachuu qabna jechuudha. Kana jechuun waggaa tokko keessatti jechuudha. Viidiyoon keenya waggaa tokko keessatti sa'aatii 4,000 yoo nu ilaalame requirement kan sa'aatii guunneera jechuudha. Inni itti aanu channelii keenya irratti lagannaa qajeelfama hawaasaa qabu gadhiisuu hin qabnu. Kana jechuun community guideline strike isa jennu sana jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf YouTube irratti viidiyoo namaa akka keenyaatti yoo deebisnee gadhiisne community guideline strike cabsiteetta nuun jedhee YouTubein monetize nuun gochiisu jechuudha. Kanaaf kunillee ulaagaa nuti YouTube keenya monetize gochuuf guutuu qabnu keessaa tokkodha jechuudha. Kana jechuun community guideline strike qabaachuu hin qabu jechuudha YouTubein keenya. Inni arfaffaa fi inni dhuma imaammata YouTubein baase hunda kabajuun dirqamadha jechuudha. Kanaafuu imaammata YouTubein baase hunda yoo kabanye biyya YouTube partner programiin keessa jiru yoo filanne channelii keenya irratti community guideline strike yoo hin jiraanne akkasumas ji'oota darban 12 keessatti yoo viidiyoon keenya sa'aatii 4,000 nu ilaalame akkasumas immoo yoo subscriberii nama 1,000 ol arganne YouTube keenya monetize gochisiisne YouTube keenya irratti galii argachuu ni eegalla yookiin immoo galii argachuu ni dandeenya jechuudha. YouTubein keenya minimum requirement armaan olitti tarreeffaman kana guutuu dhabuu isaa baruuf immoo jalqaba YouTubeii seenna jechuun YouTube channelii keenya seenna sanaan booda karaa harka mirgaa suura yookiin immoo profile picture YouTube channelii keenya irratti bu'uutiin YouTube channel studio kan jedhu irratti cuqaasna. Erga achirratti cuqaasnee booda karaa harka bitaa monetization kan jedhu ni jira. Sana irratti cuqaasna jechuudha. Erga monetization isa jedhu irratti cuqaasnee booda interface kana nuuf baasa. Akkuma suur-sagalee kan irratti argitanii waan afurtu jira. Inni jalqaba subscriberii 1,000 guutuu qabda jedha yookiin immoo 1,000 subscriber required jedha. Inni lammaffaa immoo watch hourii sa'aatii 4,000 guutuu qabda jedha. Inni sadaffaa immoo security yookiin bakkatti channelii keenya two step verification gochiifannudha. Inni arfaffaa immoo community guideline strike yookiin immoo yoo YouTube channeliin keenyi imaammata YouTubein baase waliin
waliin waa wal dhiitu hojjenne bakka itti nutti himudha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo hojii namaa akka hojii keenyaatti gadhiisne maal ta'a jechuudha. Copyright waan ta'eef community guideline strike jedha jechuudha. Community guideline strike jedheetu akka YouTube'n keenya monetize hin taane godha jechuudha. Akkuma asirraa argitanii yoo YouTube channeliin keenyi ulaagaa kana hunda guute tick yookiin immoo mallattoo raayitii nuuf godha jechuudha. Fakkeenyaaf torbee darbe keessa YouTube'n kiyya watch houriin isaa sa'aatii 3987 ture. Kanaaf bakki public watch hourii jedhu tick hin taane yookiin immoo raayitii hin taane warri kaan sadan hundi garuu tick ta'aniiru jechuudha. Kanaaf monetizationii yookiin immoo YouTube channelii kana monetize gochuu hin danda'uun ture jechuudha. Garuu guyyaa tokko booda YouTube'n kiyya sa'aatii 4000 ol argachuutiin bakka watch hour jedhullee tick naaf ta'e jechuudha. Kanaaf erga YouTube'n keenya ulaagaalee kan arfan guutee jechuunis maamila nama 1000 fi isaa ol erga arganne akkasumas ilaalcha yookiin immoo public watch hourii sa'aatii 4000 erga argatee akkasumas yoo community guideline strike hin qabaannee fi erga account keenya two step verification qabaate YouTube'n apply now kan jedhu yookiin immoo batanii apply now jedhu batanii haaraa gara jalaatti nuuf fida jechuudha. Batanii haaraan apply jedhu yoo nu dhufe sa'aatiin keenya guuteera yookiin immoo subscriberiin keenyas guuteera jechuudha. Kanaaf ulaagaalee arfan kana guuteera yookiin immoo arfan isaanii tick naataniiru waan ta'eef YouTube channelii kana yookiin immoo lammii YouTube kana monetize gochisiisuu nan danda'a jechuudha. Erga apply now jedhu irratti cuqaasne booda YouTube'n kuni monetize ta'uuf step inni keessa darbuu qabu sadiitu jira. Isaan keessaa inni jalqabaa review partner program terms jedha jechuudha. Kana jechuun bakka itti agreementii YouTube'n baasetti agree goonu yookiin immoo fudhannudha jechuudha. Kanaaf sana gochuuf jalqaba start kan jettu irratti buuna. Akkuma asirraa argitanii sadansaa not started jedha. Kanaaf steppiin jalqabaa review partner terms kan jedhu kana start kan jedhu irratti buune agreementii YouTube'n nu gaafatu bakka itti agree goonudha jechuudha. Mee startaa jennu. Agreementii kan dubbistanii garuu dirqama dhumarratti I accept the YouTube partner program terms kan jedhu kanatti cuqaasuu qabnu yookiin immoo ishitti kana check gochuu qabna jechuudha. Check boxii kana gochuu baannaan gara steppiitti aanutti nu dabarsu jechuudha. Erga check goonee booda accept the terms kan jedhu jira isheetti buuna. Sana booda dannuun jechuu qaba jechuudha steppi waaniini. Kun akkuma argitanii dannuu jedheera. Kana jechuun review partner program termii fudhanneerraa jechuudha. Kunoo mallattoo greeniiti yookiin immoo mallattoo magariisaa godheeti dannuun jedhe step 1 jechuudha. Kanaaf gara step 2ffaatti darbuu dandeenya jechuudha. Step 2ffaan immoo sign up for Google AdSense kan jedhu jechuudha. Kana jechuun Google AdSense jechuun dhaabbata Google keessaa tokko ta'ee dhaabbata kanfaltii nuuf kanfaludha waan ta'eef dirqama akkaawuntii Google AdSense banachuu qabna banannee YouTube keenya faana walitti hidhuu qabna jechuudha. Yoo duraan qabaanne Google AdSense tokko malee fayyadamuu waan dandeenyeef Google AdSense keenya kan duraanii sana asirratti connect gochuudha. Yoo hin qabnu ta'e immoo haaraa banannaa jechuudha. Kanaaf sign up for Google AdSense kan jedhu jala start kan jettu jirti. Google AdSense itti sign up gochuuf start kan jettu irratti click goona. Gaafa sanarratti click goonu maal jedha you will be redirected to AdSense to complete this step jedha. As keessa drop down menu qabna filannoo sadiitu jira. Filannoo jalqabaa yes I have an existing account yookiin immoo akkaawuntii Google AdSense qabda moo hin qabdu jedhee nu gaafata. Yoo qabaanne yes I have existing account jenna ishee filanna. Yoo immoo hin qabnu ta'e immoo no I don't have an existing account jenna jechuudha. Kanaaf anamma Google AdSense akkaawuntii waan hin qabneefi I don't have an existing account ishee jettuun filadha jechuudha. Ergan sana filadhee continue bakki jirti continue ishee jettutti buuna jechuudha. Gaafa continue itti buunu gara emailii keenyatti nu fudhata. Kunoo nama emailii kiyyaas jalaati emailii kiyyaan filadha. Dhiifama security jedheetaniin emailii kiyya dhokse. Sanaan booda yoo nani emailii kiyya filadhu kallattii maan garamitti nageessa gara interface Google AdSense itti nageessa jechuudha. Kanaaf bakka kanatti jechuudha Google AdSense account kan nuti banannu. Jalqabarratti your website kan jedhu jira. Your website jechuun linkii YouTube channeliiti. Innumtuu fuumasaayyuu URL YouTube channelii kiyyaanaaf galcheera jechuudha. Inni itti aanu get more out of AdSense kan jettu jirti. Filannoo lama qabna. Kan jalqabaa yes send me customized help and performance suggestion kan jettu filanna. Sanaan booda select your country or territory jedha biyya keessa jirru filanna jechuudha. By the way asirratti waan sin dogoggoruu hin qabne biyyi nuti as keessatti filannu kuni biyya YouTube'n kanfaltii itti nuuf kanfaludha. Fakkeenyaaf anamma biyya Ameerikaan jira jennu garuu akka inni kaffalamu kana ni barbaadu biyya Itoophiyaa keessatti yoo ta'e Itoophiyaa jedheen filadha malee Ameerikaa jedheen filadhu jechuudha. Yookiin immoo yoo Saudi Arabiyaan jiraadhe biyya Saudi Arabiyaa keessatti otoo hin taane Itoophiyaa keessatti akka YouTube'n naaf kanfalu yoo barbaade biyya Itoophiyaa jedheen
isheen filadhaa jechuudha. As keessa listiin biyyoota addunyaa hundayyuu ni jira jechuudha. Kanaaf biyya keenya barbaanneetu filanna jechuudha. Kunoo amma gad harkisne Itoophiyaa kan jettu ni jirti isheen filadhaa. Erga isheen filadhee booda ammallee gaafa gad harkisnu yes I have read and accept the agreement kan jettu jirti. Check box sana akkuma silaa sana ishee filachuu qabna. Erga ishee filannee create account kan jedhu jira jechuudha. Kana jechuun accountii Google AdSense haaraa create nu godha jechuudha. Ishee irratti buuna. Sanarratti gaafa buunu gara AdSense for YouTube itti nu baasa. Kana jechuun bakka itti informationii keenya galchinu nuuf fide jechuudha. By the way bakka kana seeraan itti yaaddanii guutuu qabdu. Maal jennaan dogoggora uumuun qabdanii bakka kanfaltii faana wal qabatu waan ta'eef informationii barbaachisu seeraan guutuun dirqama keenya jechuudha. Jalqabarratti maal jedhaa account type kan jedhu jira. Isarratti gaafa click goonu individualii fi business kan jedhu jira. Google AdSense nuti bannu nama dhuunfaaf moo dhaabbataaf yookiin immoo organizationif yookiin immoo businessiif jedhee nu gaafata. Yoo dhaabbataaf ta'e for business jenna. Yoo immoo nama dhuunfaa ta'e immoo individual jenna. Ani amma nama dhuunfaaf yookiin immoo mataa kiyyaaf hin banaa jira waan ta'eef kan individual jettuun filadha jechuudha. Ergan sana filadhee neem bakka jedhu kanatti maqaa keenya haga akaakayyuutti guunna jechuudha. Asirratti maqaa keessan haga akaakayyuu keessanitti guutu jechuudha. Erga maqaa keessan guuttanii booda address line 1 kan jedhu jira. Address line 1 kanarratti biyya keessa jiraattan guutu. Fakkeenyaaf Adaamaa jiraattan Adaamaa jettu, Jimmaa jiraattan Jimma jettu, Finfinnee jiraattan Finfinnee jettu jechuudha. Egaa address line 1 guuttanii address line 2 tisin fida. Address line 2 PO box keessan guutu jechuudha. Yookiin immoo lakkoofsa poostaa keessanii guutu jechuudha. Akkuma beekamu Google AdSense banachuuf lakkoofsa accountii mataa keessanii isin barbaachisa. Kanaafuu mana poostaa deemtanii accountii mataa keessanii banattu yookiin immoo poostaa mataa keessanii banattu. Erga poostaa mataa keessanii kireeffattanii dhuftaniitu lakkoofsa poostaa mana poostaa irraa isinii kennamu sana address line 2 irratti guutu jechuudha. PO jettanii dot jettanii box jettaniiti lakkoofsa keessan guutu jechuudha. Inni itti aanu address line 2 irratti PO box keessan yookiin immoo lakkoofsa saanduqa poostaa keessan erga guuttanii postal code yookiin immoo post code kan jedhutti dhufa. Post code jechuun immoo yookiin immoo postal code kun immoo koodii biyya keessa jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoon Jimma jiraadhee postal code kan Jimmaan guutaa, yoon Finfinnee jiraadhee postal code kan Finfinneen guutaa, yoon Adaamaa jiraadhee postal code kan Adaamaan guutaa, yoon Naqqamtee jiraadhee postal code kan Naqqamteen guutaa. Garuu biyyoonni baay'een Itoophiyaa keessaa postal code mataa isaanii qabanii kana viidiyoo waa'ee postal code waliin wal qabatu qubee tek presentii keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu. Fakkeenyaaf amma Adaamaan postal code mataa isaan qabu, Jimmi postal code mataa isaan qabu, Naqqamteellee postal code mataa isaan qabu. Kanaaf namoonni naannoo akkasii kana keessa jirtanii postal code 04 guutu jechuudha. Kana jechuun naannoo isin keessa jirtanii postal code hin qabu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf Finfinnee fa'aa jirtu immoo postal code Finfinnee 1000 waan ta'eef 1000 guutu jechuudha. Kanaaf bakki ani jirullee postal code hin qabu waan ta'eef 000 jedheen guuta. Inni taanu town yookiin city jedha jechuudha. Town yookiin city immoo magaalaa isin keessa jirtanidha. Inni taanu phone number kan jedhu jira. Lakkoofsa bilbilaa nu gaafata. Lakkoofsa bilbilaa keessanii 9 jettanii 09 ton taane 9 jettanii lakkoofsa bilbilaa keessanii barreetu. Erga sana guuttanii booda submit kan jettu jirti. Submit irratti buutu jechuudha. Redirecting you to YouTube jedha. Kanaaf redirect isheetti buutu. Erga redirect jettanii gara YouTube itti nu deebisaa jechuudha. Sila inni not start kan jedhe suni amma maal jechaa jira jechuudha. Step 2 in progress jechaa jira jechuudha. Kana jechuun Google AdSense'n emailii keenyaan accountiin biraa banamuuf banamuu dhabuusaa check godha. Akkasumas maqaa keenyaan accountiin biraa banamuuf banamuu dhabuusaa check godha jechuudha. Kanaaf kana nuuf deebisuuf yookiin immoo Google AdSense'n waan amman jedhe kana hunda check godhee approve godhee deebii nu deebisuuf guyyoota muraasa nutti fudhachuu danda'a jedha. Garuu akka carraa ta'ee kan kiyya sa'aatii 12 gidduutti Google AdSense'n accountii kiyya create naa godhee YouTube kiyya walitti naa fidheera jechuudha. Jimaata naannoo sa'aatii 10 irratti ture kanan apply godhee buleesaa ganama gaafan ilaalu dan jedheera jechuudha. Sana booda step 3ffaatti darbee in progress jedha jechuudha. Kun ifuma isaa eegala jechuudha. Step 1ffaaf 2ffaa yoo nuti xumursiisne. Kana jechuun YouTube'n revieweratu ni qaba yookiin immoo namoota YouTube channel review godhan ni qaba. Isaan YouTube keenya ilaalanii yookiin accept nu godhu yookiin immoo reject nu godhu jechuudha. Yoo accept nu godhanii congratulations jedhu message nu ergu jechuudha. Yoo immoo reject nu godhan immoo waan nuti sirreessinu nutti ergu jechuudha. Waan sana sirreessine akka nuti yeroo biraa ji'a tokko kan hin gunne keessatti akka nuti re-apply goonu yookiin immoo akka deebinee apply goonu nu ajaju jechuudha. Maal jedha we will email you a decision usually within a month jedha. Kana jechuun revieweronni YouTube keenya review godhanii kan isaan deebii nu deebisan haga ji'a tokko turuu ni danda'a jechuudha. Garuu torbee 3 keessattis ta'uu danda'a, torbee 2ttis erguu danda'u, torban tokkottis erguu danda'u, guyyaa tokkottis erguu danda'u jechuudha. Kan koo garuu kan nama dhibu ganama akkuma isiniin jedhee Google AdSense
message erga dannaan jedhee booda qidaamee naannoo sa'aatii 7tti immoo message congratulations you have been approved to join YouTube partner program kan jedhu karaa email kiyya na qaqqabe. Anis fiigeen YouTube channel kiyya seene gaafa YouTube channel kiyya seenullee congratulations you are now a YouTube partner program naan jedhee na beeksisa jechuudha yookiin immoo erga akkasii na argachuudha. Ishee congratulations jettu jalatti get started kan jettu jirti ishee tan bu'ee gaafa ani get started ishee jedhutti bu'u turn on ads kan jedhu jirti isheetti gaafa bu'u interface akkasii naaf baase interfacein kunis review your ads default jedha. Kana jechuun types of ads jedha yookiin immoo beeksisa YouTube keenya irratti yookiin immoo viidiyoo keenya irratti gadhiifaman hunda isaayyuu tiik gochuu qabna jechuudha. Kana jechuun beeksisni gosti kanaa hundi viidiyoo keenya irratti gadhiifamee irraa birrii argannuuf nu gargaara waan ta'eef hunda isaa tiik gochuu qabdu jechuudha yookiin immoo hunda isaa check gochuu qabdu jechuudha. Erga hunda isaa tiik gootanii booda next jettu erga next jettanii xumurameera jechuudha. Garuu dhaqxanii maal gochuu qabdu jechuudha monetizationii on gochuu qabdu viidiyoo keessan keessa seentanii jechuudha. Kana jechuun dashboardii keessan jalaati bakka content jettu dhaqxaniiti monetization isaa video hundaaf kan dura hojjettaniif on gochuu qabdu jechuudha. Kana jechuun kun content irratti click kan godha visibility taane monetization kan jedhu jira. Monetization suni off dha. Kanaafu click irratti gochuutiin on qaba hunda isaallee on gochuu qabdu jechuudha. Kana jechuun videoon sin duraan hojjettan yoo namni irra deebi'ee video sana laalee birrii itti argachuu eegaltu yookiin immoo birrii itti nyaachuu waan eegaltanii fi kan off ta'ee jiru on gochuu qabdu jechuudha. Irra deemtanii hunda isaayyuu on gootu jechuudha. Kan erga on gootanii fixxanii gara dashboardii keessanitti deebitanii gaafa laaltanii summary kan jedhu jira last 28 days kan jedhu jira viewun fakkeenyaaf kan koo 9,600 na laalee ji'a kana keessa watch houring kiyya sa'aatii 2,100 dha. Your estimated revenue jedheeti $0.00 jedha jechuudha. Kana jechuun har'a June 11 irraa eegalee doolaarri kun asumaan dabalaa deema yookiin immoo lakkaa deema jechuudha. Haala kanaan YouTube channel keessan monetize gochiifattanii akka inni birrii hojjetu gochuu ni dandeessu yookiin immoo gochisiisuu ni dandeessu jechuudha. Video kana akka jaallattan video kanarraa akka barattan shakkii tokko hin qabu. Video yeroo xaanu keessatti immoo dhaabbanni YouTube gaafa YouTube keenya gamaggamu yookiin immoo YouTube keenya review godhu maal isaa akka ilaalu qabadheen isinii dhiyaadha jechuudha. Haga video sanaa wal arginutti nagaannaaf tura. Horaa bulaa deebana.